Manneen kiristaanaa lafa bal'aa qabatanii akkasittiin ta'anii baadiyyaa keessas magaalaa keessas hojii tokkollee iddoo bal'aa kan ta'e baay'eedha kan arginu. Mee qaama mootummaa baay'een dhufanii bakka kana daawwataniiru jedhamu. Hooggantoonni magaalaa Amboo, Shawaa Lixaa fi sadarkaa Oromiyaatti illee daawwatameera jedhama odeeffannoo jedhu. Mee qaamonni mootummaa kunni akkuma biyyaatti istiraatejjiidha. Misoomni immoo macaafa qulqulluu hin deeggara waan ta'eef karaa kana beekamtiin mana kiristaanaa kanaaf kennan deeggarsi isaan taasisan isiniif immoo ergaa akkamii dabarsan kanaan wal qabatu? Qaamni mootummaa misooma asitti misoomu kana dhufanii seektararraa waajjiraalee hedduurraa namoota konkolaataa qopheessanii gara konkolaataa shanjaa dhufanii akka dooy'atan kanarraa fakkeenya guddaa akka fudhatanii namoonni fakkeenyaaf manuma amantaa keenya keessaa lafa bal'aa lafa guddaa warri qaban bishaan illee kan keessa yaa'u gannaa bona hallafa qisaasessan hallafa beelessan baay'eetu jiru achirraatii oomishanii mana amantaa sanaaf bu'aa guddaa buusuu osoo danda'anii callisanii kan umurii bichaa kamaatu saalaa kan lakkaa'an jiru. Umurii lakkaa'uun bichaa gatiin qabu. Amma manni amantaa kun erga asitti hundaa'ee waggaa 10 hin finne. Gamoodhumti manni amantaa kun waggaa 5 keessatti xumuramee jechuudhaaf hin danda'ama. Koronnaan waggaa 1 nu qabeera malee. Innaa qaamni mootummaa jajjabina guddaa dhufanii dooy'atanii dooy'achiisanii miidiyaalee garaa garaatiin fakkeenyaaf OBN'dhaan yeroo jaa darbeera. Yeroo jaa Addis miidiyaadhaan VOA'dhaan illee Oromiffaa fi Amaariffaatiin akka addunyaatti VOA'dhaan darbeera. Nu illee haamlee nutti horeera mootummaan qaamni mootummaa hojjettoonni hooggantoonni dhufanii caffeerraa magaalaa Finfinneerraa keessumaa kantiibaan magaalaa keenyaa jajjabina guddaa nu godhanii hooggantoota isaanii wajjiniin deddeebi'anii asitti affeerrii garaa garaa godhaniiru. Kana bira darbe lafa guddaallee akka misoomsine fakkeenyummaa guddaatti manni amantaa edaa misooma akkas misoomsuu ni dandeessi hanga jedhamee warri biroollee jajjabina guddaa akka godhatan hektaara 10 proposaalaa qopheessine gaafanne piroosesiirra jirra laficha ganaa itti deemaa jirra fudhanne misoomsuudhaaf misooma nuyi gara fuulduraatti misoomsina jennee yaadaa jirru akka qophii proposaalaa irratti horii aannanii horii foonii lukkuu qurxummii kanniisa muduraalee hedduu kana oomishne akka magaalaa Amboo qofa osoo hin taane gara Finfinneetti gara magaalota guddaa hedduutti illee hirrabsina jennee karoora kana qabannee jirra gara fuulduraatti yoo Waaqayyo jedhe. As keessatti namoonni kan itti fayyadaman mana fincaanii keessatti qulqullaa'an dubartiif 18 warra dhiiraaf 18 takkaatti nama 36tu istaandaardii isaa kan eege sadarkaa isaa kan eege fayyadamaniitu ba'uchaadha takkaatti. Qaamni mootummaa iyyuu dhufee asirraa fakkeenyummaa guddaa fudhatee akka guutummaa Itoophiyaatti dabarseera jechuudha mana amantaa kanarraa. Lammaffaa manni shaaworii qaama isaanii kan itti dhiqatan tsabaltanyoonni han dubartii 6 han dhiiraa 6 12tu jira. Mana galmaa guddaa nama 2000 ol kan qabatu guyyaa kan keessa oolan halkanis immoo kan keessa oolan hedduutu jira. Akkuma argitanii as keessatti misooma guddaatu misoomeera waggaa tokko keessatti. Beetelehemii hojii wajjiniin amma xumuramee eebbaa fi qophii guddaarra jirra. Eebila 26 baatii 8ffaa 2017 egaa hundumtuu
gara mangadiisaa akka dhufee irratti eebbasaa barkata isaa argatuudha. Ambiroon fuuldura G+1 daandii fuulduratti ejjetameera. Karaa keessaa shaayiif daabootutti gurgurama. Karaa duubaa suuqiidha. Irra keessis immoo yaa'u tajaajila garaa garaafidha kan waan jechaa jiru. Na fuuldurri isaa akkuma beekamu akkuma mul'atu. Egaa waggaa 10 osoo hin guunne misoomni as keessatti misoomee jechaadha fedha Waaqayyoo fi eeyyama isaatiin. Inni biroon gaaffiin lammaffaa waa'ee barreessuu kitaabaati. Kitaaba Oromiffaan 3, Amaariffaan 2 barreesseera. Osuman tajaajila kana tajaajilu kan afaaniin irraanfatama, kan barraa'e immoo hin dhaalama akkuma jedhame. Keessumaa uummata baadiyyaaf amantaa isaaniitti akka ciman wixaa dargaggoonni asirraa baratan kitaaba kanas yaa'u yeroo koo aarsaa godheen tajaajila kanaan alatti barreessee jira jechaadha. Kitaaboliin ani barreesse mata dureen isaa inni duraa Beetesaayidaa kan jedhudha. Beetesaayidaan kun bakka itti namoonni fayyanii jechuudha. Waa'ee namoonni achirratti fayyuu isaanii, ijji isaanii jaamee waggaa 12 arge, godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaaraaree magaala Waayyuu keessa waggaa 12 ijji ishii jaamee kan fayyite achirratti suura ishiis baaseera. Dhugaa ba'umsa ishiis achirratti galmeesseera. Magaala Amboo kana keessatti illee an fayyan bakka bakka hedduutti Beetesaayidaan bakkee dhukkubsattoonni dhukkubsatanii bakka itti fayyan fakkeenya kanarraa fudhadhiitaniin Beetesaayidaa jedheen tokkoffaa Oromiffaan barreesse. Lammaffaa immoo daandii amantaa han jedhudha. Amantaan maali? Amantaan daandiitti fakkaatti akkuma Ermiyaas 6:16 irratti daandii ishii duraan dursitee jirtu gara makka taate gaafadhaa ishiirras dhaabbadhaa ishiirrattis qabsaa hundaa lubbuu keessaniifis boqonnaa bara baraa ni argattu akkuma jedhame. Daandiitti waan fakkaattuuf amantaan daandii amantaa jedhee barreesseera. Sadaffaa immoo gaaffii shakkitoonni kaasanii fi deebii isaa bal'inaan kan jedhu haala namootaaf galuun gaaffiif deebii kan qabu guutummaa guutuutti kutaa tokkoffaa jedheen barreessee jira. Kutaa lammaffaa jiruuma sunatti baay'atee malee itti qophaa'an jira. Waaqayyo jedhe gara fuulduraatti egaa yeroo dhiyoo keessatti ni dhiyaataa jechuudha. Ambiroon namoonni kanaan dura wangeela barachuudhaaf gara mana amantaa deemanii wantoota dhaamsa darbu sana sirriitti haalli icciitiinsaa isaanii galee bakka tokkotti hundaanii dhaabbachuudhaaf maalidha qormaanni rakkoon jiru inni jedhu haala qooqa isaaniitiin waan hin dabarreefidha. Abbaan keenya Phaawulos maal jedhaa? Namoonni kan hin qayyabanneen, namoonni kan hin dhageenyeen qooqa kuma dubbachuu mannaa namoonni kan qayyabataniin kan dhaga'aniin jechoota 5 dubbachuu dabarsuu wayyaa jedha. Yoo kanaachi bishaan dhagaarratti dhangala'ee ta'aa jechuudha. Kan daawwachaa jirtan qophii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan magaalaa Amboo mana abbaa keenyaa Malaaka Mankaraat Qomoos Abbaa Waldamaariyaam Makoriyaatti isiniif qopheessineera. Maarree guyyaa ayyaanaa waan ta'eef amma immoo gidduutti faaruu tokko walii wajjin faarfanna. Faaruu kana kan nu faarfattu obboleettii keenya faarfattu Absaalaatti Diribsaati. Ishee wajjin turtii gaarii. Ilaalati
amana namota dhagichi konkolaatera Yesus halkan walakka angosan du'amoera Yesus halkan walakkan angosan du'amoera Ililleen isaaf ni mala farfachun isaaf ni mala humni du'a mu'amera har'a si'oolis du'a ta'eera humni du'a mu'amera har'a si'oolis du'a ta'eera ilaalati amana namoota dhagichi konkolaatera Yesus halkan walakka angosan du'amoera Yesus halkan walakka angosan du'amoera ergamonni adii uffatani miseraachoni labsani Ka'eera Yesus jechuni addunyaaf ni dubbatani Ka'eera Yesus jechuni addunyaaf ni dubbatani ilaalati amana namoota dhagichi konkolaatera Yesus halkan walakka angosan du'amoera Yesus halkan walakka angosan du'amoera Abbaan keenya hojii hafuuraawwaatiinis hawaasummaatiinis hawaasa naannoo biratti ilaalcha akkamii qabu walumaan daawwannee walitti adeemna. Abbaan keenya yoo laallu tajaajila mana kiristaanaa keessatti baadiyyaatti kan isaan xiyyeeffatanii hojjetan jechuudha. Sana gaafa jennu baadiyyaa keessatti keessumaati godina lixa shawaa keessatti wallagga horroo guduruu wallaggaa keessatti godinaalee oromiyaa hedduu keessatti mana awwaalcha keessa buluudhaatiin hojii misoomaa bataksaana kufi hedduu isaanii kaasanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Bataksaana tokko kufanii mana kiristaanaa baran jedhan irratti kaasaniitu hedduu hojjetaniiru jechuudha. Kanaatiif anillee akkaataa dandeettii kootillee isaan jalatti cimina waa'ee amantii maal fakkaata waan jedhu kana bal'inaatiin isaan jalatti hin baradhe jechuudha. Kun immoo lallaba isaan lallaban irrayyuu gocha isaan godhaniitiin raawwii isaan raawwatanii hojii cimaa isaan qabaniitiin isaan jalatti illee waan baay'ee baradhe jechuudha. Isaan jechuun hojii nama hin quufne halkan baatiriidhaan nama hojjetu jechuudha. Halkan baatiriidhaatiin nama hojjetu jechuudha. Abbaan keenya sana qofa duwwaa miti. Ogeessaadhas mana kiristaanaa hedduu ijaaranii ofii isaaniitii irra keessatti baaniitu bataksaana baadiyyaa hedduu ijaaraniiru. Ogummaas qabu. Ogummaa mana ijaarsaas qabu waan ta'eetiif sana ijaaranii jechuudha. Gara mana kiristaanaa Faarisii Dabraman Kiraat Madaaniyaalamii Amboo kanarratti gaafa deebinu akkuma sila isaan kaasaniyyuu namoota muraasa irraatiin ka'ee namoota fayyan keessa jalqabaatii fi haadha warraa kootu jechuudha. Ati warraa koo Adde Rooma Sukkaar jedhamti. Isheen mana yaalaa jiru keessatti Itoophiyaa irraa hamma jiru keessatti iddoo tan hin geessine jiru jechuudha. Galeen qabu xiqqoodha. Garuu namni gargaarsa naa godheetu baay'ee deemeera jechuudha. Laguu waggaa 3 fi ji'a guutuu walitti aansee otoo irraan citiin sadarkaa du'aa irra gaggeesseetii booddee isaan dhufaniitu akkumas jedhan kana iddoo kana qubataniiru ture. Isaan faana immoo sana dura waggaa dheeraa wajjin tureera waan ta'eef sanaa booddee isheen asitti dhufteetu fayyite jechuudha. Cuuphattee har'a cuuphattee gaafa bultii lammaffaatiin dhaabbatee jechuudha bakka. Erga guyyaa gaafa sanaatti mana yaalaatti hin deebine jechuudha. Dhabata kanaatiin jechuudha. Tajaajila afaan Oromootiin kennu bal'inaatiin jechaadha. Kanaatiif dargaggeessi hedduun isaanii as deebi'aniiru Waaqaaf haa galatu jechuudha. Sanarratti lafni kun gaafa bitamee gaafa hojiin asirratti hojjetamu qormaanni diinaa baay'een jira. Qorichi yeroo adda addaa dhiyaateera. Kan isaanii dhufee dingata namni illee nyaatee matatee namni afurra qubate nyaateetu sadarkaan ta'an irratti gagee kan isaanii dhufe illee jechuudha. Inna tajaajila kennan qorqorroo irratti dhagaa guuruudhaatiin akka tajaajilli hin kennamne kallattiidhaanis dullaadhaan qabanii dhufanii wanti hin godhamin hin jiru. Garuu mana kiristaanaa kana sanarra darbamee hamma kanan ga'u gaafa jedhamu hin geenye jedhanii mariitti seennee marii kanatti aga seenneetii booddee anillee yaada kaasee filatu jechuudha. Anu isaan faana mormeera. Birrii 500 kan hin jenne akkamittiin gamooma kana ijaarraa yaabbaa jennee inni ijaaraman danda'amaadha. Waan isaan jalatti hin baradhe keessaa hin ta'a jennaan hin taa'adha bakka. Irraawwatamaa sodaatiinati jedhan. Hin ta'uu amma kanaatiin namni nuti kolfuu isaa mannaatiif gamooma kana ga'u hin ijaarru jennaan lakkiin ijaaraman danda'ama waan jedhan kaasanii
akkuma jedhaniyyuu itti kaasnee itti jalqabamee lafni kunis yeroo qoratamu naannoo birrii 45 itti ba'ee maashiniin meetira 15 gadi ba'ee qoratee sanaatii booddee hojiitti seenamee Waaqayyo seessa akka fidin beeknuti utoon turiin yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa kanarratti akka gahu ta'e jechuudha. Sana jechuun maal jechuudha? Halkaniif guyyaa hojjetu. Akkuma isaan kaasan misooma baay'eetu hojjetame mooraa kana keessatti wanta isaan hin tuqne jiru. Fakkeenyaaf sabaltanyoon iddoo kana taa'aniitu yookaan immoo cuuphaadhaaf namoonni as dhufan alabaanii akka isaan nyaatan nyaaniif kababiin jira ture. Manni nyaataa jira ture. Iddoon ciisaa jira. Wanti tajaajila barbaadame hundumtiyyuu asitti kennamaaf ture. Oomisha daabboo oomishuu jammarreerra. Oomisha daabboollee waan nama jiru keessa oomisha daabboollee asitti gaafa nuti oomishnu dinummaan nutti baay'ateetu baay'ee sadarkaan taanirra hin gahamne jechuudha. Kana jechuun oomisha daabboo iddoo kanatti oomishameera maaliif akkana ta'a jedhameetu qormaata guddaa irra gahameera jechuudha. Keessaanis duubaanis wal ijaarameetu daabboos keessatti oomishamee alatti gurgurama ture. Misoomni aannanii jira, horiin jirti, aannaniin gurgurama, biqiltuun adda addaas keessa dhaabbatee tokkuma sila isaan kaasan kana gara miiliyoona meeqaatiin gurguramedha jechuudha. Humni namaa asirratti itti fayyadamee sa'aatii tokko itti seeree isaan biratti gatii qaba wanta ta'eetiif daqiiqaatiif sekendiidhaatiif wanti baduu hin jiru jechuudha. Isaan nuuf haa jiraachisu hundumti keessan immoo sabni kiristiyaanaa hordoftoonni amantaa ortodoksii kan taatan hundi keessaniyyuu baga du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin isin ga'een jedha. Bara 2017 ayyaana gaarii nagaa hangammachuu isiniif haa ta'u jedha. Nu gidduutti kan argamu obboleessi keenya Nagaasaa Daaksisaa walitti qabaa waldaa duuka bootaa wiirtuu Shawaa Lixaati. Mee jireenya abbaa keenya irraa, hojii isaanii irraa, kasoomina isaanii irraa maal barattanii tajaajilaafis immoo akkamittiin qophaa'aa jirtu? Kutaan miidiyaa waldaa duuka bootaa wiirtuu muummee bifa akkasiitiin nu faana taatanii sagantaa kana mana abbaa keenyaa baay'ee isaan jaallannu, baay'ee isaan kabajnutti argamtanii sagantaa kana guyyaa ayyaana ifa du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka kanatti qopheessuudhaaf kiristaanonni biyya keessaas biyya alaa jirtanis guyyaa kana ga'uu keessaniif Waaqayyoon guyyaa kanaan nu ga'eef galanni ulfinni isaaf haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha akkuma maqaa keenyarraa maqaa waldaa duuka bootaarraa kaasu abbaa keenyarraa ni jalqabaaf ni ijoon wanta isaanirraa baranne duuka bu'uun yeroo sanatti Kiristoos duukaa kan bu'an duuka boota 12ni. Kanaaf abbaan keenya immoo duuka bu'oota sana keessa warreen duuka bu'an akkuma maqaan keenya waldaa duuka bootaa jedhamu Kiristoosin duukaa isaan bu'an ta'uusaa jalqaba irratti isaan irraa baranna jechuudha. Kanaaf waldaan duuka bu'ootaa akkuma maqaa isaa irraa hubatamuu danda'amutti ergama duuka bu'ummaa galmaan ga'uu fi ergama duuka bu'ummaa kana gaafa galmaan geenyu haala mijataa keessatti miti wanti hundumtiyyuu namaa mijatee tajaajilaaf koottaa wangeela barsiisaa koottaa tajaajilaa jedhamee wanti hundumtiyyuu mijataa miti haala rakkisaa keessatti haala ulfaataa keessatti kan tajaajilaa jiru tajaajilaa turesi. Kanaaf abbaan keenya bu'aa bayii baay'ee isaan keessa dabarsan kana gaafa laallu duuka bu'oonni yeroo sanatti maal keessa dabarsan akkamittiin turan kan jedhan sana kan nu yaadachiisudha jechuudha. Gabaabinumaan waan baay'ee guyyaa tokko yoo haasofne waa'ee abbaa keenyaa dubbannee kan xumuruu hin dandeenyu miti. Haa ta'uti wantoota muraasaa jechuudhaa fi wantoota gurguddoo fi ijoo abbaa keenya irraa barannu bakka biraa gaafa deemne ergama duuka bu'ummaa kana galmaan geenya kiristaanota kana walitti qabna. Warreen mooraa mana kiristaanaa qulqulleetti keessaa ba'an kana gara mooraa mana kiristaanaatti deebisna jennee gaafa daddaatti bakka baay'eetti gaafa dhiyeessinu hubannoo dhabinsaanis haa ta'u jallinaan hubachuunis haa ta'u namoonni baay'een bakka baay'eetti nun simatan jechuudha. Garuu gara abbaa keenyaatti gaafa dhufnee gaafannu inni kun hojii keenyadha. Hojii duuka bu'ummaa nuti hojjechuu qabnudha. Nuti luboota taanee nuti abbootii taanee hojii nuti kiristaanota wangeela barsiisuu, kiristaanota jajjabeessuu, afaan isaan beekaniin barsiisuu qabnudha. Hojii keessanii sin gargaara nun jechaa jirtu. Kanaaf iyyuu koottaati waan sin barbaannu maal goone sin faana deemnee akkamittiin sin gargaaruu dandeenya nuti jedhu jechuudha. Gaaffii waan akkasii tajaajiluu barbaanne abbaa. Gaafa jennuun nuti immoo akkamittiin sin gargaaruu dandeenya jedhu. Sanarra darbanii gaaffii nuti gaafa sana bira darbanii maal jedhu maaliin sin tajaajiluu dandeenya maaliin sin gochuu dandeenya jedhu. Isa kana afaaniin qofaa miti jechuudha. Waltajjii keenya irratti sagalee Waaqayyoo nu barsiisuudhaan, nu gorsuudhaan, nu jajjabeessuudhaan, nu cimsuudhaan jabaadhaa waan dandeessaniin mana kiristaanaa tajaajilaa, mana kiristaanaa qaqqabaa jedhanii kan isaan nu barsiisan, kan isaan nu jajjabeessanidha. Inni kun cimina guddaa, hojii guddaa abbaan keenya nu faana ta'anii nutis isaan duukaa buunee kan akka godina Shawaa Lixaatti qofa osoo hin ta'in akka biyya kanaatti dhugaa dubbachuudhaaf isaan biratti argamuun keenya nuuf carroomuudha jechuudha. Nuuf carroomuudha. Bakka baay'eetti abbootiin akkasii argamanii iddoo itti nama jajjabeessan, iddoo itti nama gorsan, iddoo baay'eetti hin jiru. Kanaatiif inni kun iddoo kanatti isaan argachuun keenya nuuf carroomuudha. Inni kan biraan abbaan keenya uummata kana bakka baay'eetti maaltu jira? Uummanni kun akka waan wangeela irraa fagoo ta'e, akka waan kitaaba qulqulluudhaan waliin beekne, aadaa isaa balfaa, afaan isaa balfaa,
tajaajiltoonni baay'een chaalenjii dhiibbaa guddaan mana kiristaanaa keenya keessatti jirtu akka Oromiyaatti irra caalaatti dhiibbaa isa kanadha jechuudha. Kanaaf nuti afaan uummatichaa keessaa jalqabarraa kitaabilee bara 2000 bara 90moota keessa barreeffaman keessaa kitaaba abbaa keenyaa dubbisaa kan guddanne daandii amantii jechuudha. Kitaaba isaanii dubbisaa guddannee barattoota dilbataa taanee yeroo jirrutti kanaaf gaafas dhufnee isaan qaamaan arginus immoo hojiin isaanii kana caalaatti kennaa waaqayyoo kana irratti baay'ate namni kennaa tokko qaba yookaan kennaa lallabuu qaba yookaan kennaa kadhachuu qaba yookaan kennaa misoomsuu qaba. Karaa biyya lafaatiinis yoo ilaaltan kennaa wangeela ittiin jiraachuu lallabuu qofaa osoo hin ta'in ittiin jiraachuu akkamittiin ittiin jiraanna isa namaan dhiifama namaaf godhe jedhan ofii isaaniitti dhiifama namaa godhanii warreen amantaa ortodoksii ta'an qofaa keessatti miti warreen amantaa isaaniillee ortodoksii hin taane bira keessatti bakka rakkoon jirutti bakka wal dhibdeen jirutti akka jaarsummaatti akka ilaaf ilaametti deemanii uummata araarsuudhaan hojii wangeelaa qabatamaadhaan jireenya isaanii ittiin jiraachuu isaanii isaan argina. Kanaaf inni kun barumsa guddaa isaan irraa kan nuti barannudha jechuudha. Inni kan biraan hojjedhaa qofaa, koottaa misoomsaa, koottaa qoonfaraa, koottaa baasaa, koottaa buusaa qofaa osoo hin ta'in yeroo baay'ee yeroo isaan baatanii buusan waan nutti nama tokkotti ulfaatu, waan nama lama sadiitti ulfaatu kophaa isaanii yeroo isaan hojjetani dhaabatanii barsiisuu qofaa osoo hin ta'in qoonfaruudhaan mudhii isaanii hidhatanii bakka baay'eetti argaa jirtu bakka baay'eetti hojii yeroo isaan hojjetan isaan laaleetu isaan duuba of qaaneffanneetu isaan duuba kan hojjennu jechuudha. Kanaaf abbootii akkasii kan argachuu jechuun dhugumatti carroomuudha waan ta'eef Waaqayyoon abbaan keenya umurii tajaajila isaaniif haa dheeressu jenna. Biyya Itoophiyaa kanarraa namoonni bakka baay'eetiin dhufu. Tigraay irraan dhufu, naannoo Kibbaa irraan dhufu, uummata kan afaan isaaniitiin isaan faana walii galu jechuudha abbaan keenya. Inni kun dhugumatti kennaa ajaa'ibaa hafuurri qulqulluun kan duuka bu'ootaaf yeroo sana kenne sana keessa isa tokko jedheetan fudhadha. Kanaaf isaan biratti argamuun carroomuudha waan ta'eef nuufis ergaa guddaa qaba. Nuti isaan laalle akka jabaannu maqaa keenya qofaan osoo hin ta'in hojiidhaan akka jabaannuuf waan guddaadha kan isaan wanni jedhanii misooma kan wangeela barsiisuudhaan yeroo hunda bakka deemanitti bakka warra du'aatti bakka gaddaatti bakka gammachuutti wangeela barsiisuudhaan abbaa barbaade saba barbaade haa ta'u uummata amantii barbaade haa ta'u jajjabeessanii wangeela dubbii sagalee waaqayyootiin gorsanii kan isaan biraa deemanidha. Kanaaf uummata birattis immoo akka abbaa nama hundumaa bakka uummata ortodoksii qofaaf osoo hin ta'in waajiratti illee bakka deemanitti warri amantaa biraallee warri pirootestaantii warri musliimaa warri waaqeffattoonni obboleonni keenya bakka jiranii lafaa ka'anii fi abbaa nama hundumaa jedhanii fudhatu jechuudha. Kanaaf inni kun kennaa waaqayyoon isaaniif kennedha. Nutis akka waldaa duuka bu'ootaatti isaanirraa miila isaanii kana duuba deemnee gorsa isaanii qajeelfama isaanii kana fudhannee amma waaqayyoon nu gargaaretti mana kiristaanaa kana ceesisuudhaaf galmaan ga'uudhaaf wanni jenna. Obsa kallattii baay'eedha yeroo chaalenjiin dhiibbaan itti baay'atu karaa keessaas karaa alaatiinis bakka gaddinee nuti baay'ee akka koreetti koree mana amantaa kana keessa jiruttis gaddinee nuti baay'ee wanti baay'een nutti miira nu buusu inni kun immoo waan jirudha kiristaanummaa keessatti jedhanii obsas kan irraa barannudha. Kanaaf wantoota kana tokko lama jennee kaasne waan baay'eedha wanta isaan irraa barannu waan ta'eef gabaabsee waaqayyoon kennaa guddaadhaan kan isaan gonfee guyyaa kana guyyaa ayyaana du'aa kamsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin sababeeffannee mana isaaniitti argamnee bifa akkasiitiin isaan biratti dabarsuun keenya anaaf gammachuu guddaadha. Galatoomaa waaqayyoon warra bara kanaa warra bara egeree nuunaa jedhuun jedha ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Daawwattoota keenya qophii keenya addaa isiniif qopheessine gara xumuraatti finnee jira. Mee amma immoo abbaa keenya ergaa hafe jettan kan uummatni baruu qabu hafe kan jettan itti nuuf dabala. Waaqayyo gooftaan umrii keenya irratti umrii nuu dabalee akka badii balleessaa akka baay'ina cubbuu keenya osoo ittiin ilaalle akka kadhannaa qulqulloota akka gaarummaa tolasaa bara 2017 guyyaa du'aa ka'umsa isaatiin waaqayyo baga ittiin sin ga'e baga ittiin nu ga'e jedha. Biyya keessas biyya alaas magaalas baadiyyaas bakkee dhiphinaas bakkee bal'inaas warra jirtan. Ambiroon manni amantaa Madaanaalamii magaalaa Amboo keessatti hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti kunoo tokkoffaa kadhannaa keessaniin lammaffaa gargaarsa keessanii biyya alaas biyya keessas magaalas baadiyyaas warra jirtaniin nu cina dhaabbattanii humna keessaniin ogummaa keessaniin qarshii keessaniin yaada qabdan hundumaan nu deeggartanii asiin geenyeerraa waaqayyo eeyyama isaa haa ta'u. Amma eebila 26 baatii 8ffaa 2017 eebbifamoo abbaa keenya qondaala phaaphaasotaa
biyya lallabaa godina lixa shawaa fi miseensa sinodoosii kan ta'an Abuna Gabreeliin afeerii isaaniitiin phaaphaasota hedduu gara 8 kan ta'an gaafa 25 asitti argamanii eebbisanii kaatedraala guddaa kaaree 1,800 irra kan qubate abbaa darbii 2 abbaa gulilaatii 5 ummattoonni kiristiyaanonni marti fardeeniin faarfattoonni dilbataa luboonni diyaaqonoonni abbootiin gadaa hawwan siiqqeen kiristiyaanonni marti bakka jiranitti yaaloo insaanii waan kabajamee ooluuf warri dandeessan dhuftanii qaamaan argamtanii barakata eebba kanarratti akka hirmaattan warri immoo qaamaan dhuftanii irratti argamuu hin dandeenye immoo miidiyaalee adda addaatiin miidiyaa ortodoksiitiinis amma waa'ee ka'umsa gooftaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuun dhaamsi karaa abbaa keenya Abuna Gabreelii fi karaa gama keenyaanis kan darbe ni jira waamichi isas akka hordoftan jenna bakka jirtanitti kadhannaa keessaniin akka nu gargaartan ambroon manni amantaa kun ijaaramee sadarkaa kanarra haa ga'u malee gara fuulduraatti yeroo mara manni amantaa kadhaa keessaa bahuu qabdi. Kadhaa keessaa bahuu qabdi. Yeroo mara xilaa isa kabajamaa taabotarra qaban teessoo waaqayyoorra kan qabamu deebi'anii immoo gadi garagashanii immoo ittiin kadhachuun salphinadha. Yeroo mara kadhaa barsiifneerraa jechaadha amala nuu ta'eera. Hani manni amantaa akka kadhattu kan taasisu eenyudha? Uummatuma isaati. Uumama namootadha jechuudha. Maaliif yoo jennu Waaqayyo maal jedha? Namni waaqa hataa naattaniittu maaliin si hanne naan jettu ta'a. Kurnoo kootiin naattaniittu nyaattanii hin quufne dhugdanii dheebuu hin baane uffattanii isinitti hin ho'ine kiisii urataatti waan naqxaniifi jedha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf hundumtu hojjetaanis daldalaanis qotee bulaanis hundumtuu Waaqayyoo bokkaan biqilchee aduun bisheessee qilleensaan handaaf baasee kan kenne harkaaf miila fayyaa kenne hanittiin ga'e Waaqayyoodha waan ta'eef hundi keenya iyyuu kurnoo keenya haa kenninu. Dhaamsin ani qabu tokko kana. Ambrooni manni amantaa kun egaa ejjetamee gara fuulduraatti tajaajilaa isa barbaachisa. Amma gamoo namni ejjetu ejjenne irraa amma gamoo namaa hejjechuu qabna. Gamoo Sillaasee hejjechuu qabna. Gamoo Sillaasee suphuu qabna. Innis tajaajila wangeelaatiin hundi keenya hamma bara umurii keenyaatti xiqqaate baay'ate osoo hin jenne silaa obboloonni gaggeessitoonni waldaa duuka bu'ootaa akkuma dubbatan dhugumadha. Soba hin qabu. Nus waliin taane wal dhugnee wal utumnee wal jajjabeessinee saba kana mana amantaa kana haa ceesifnuudha. Uummata isaa bitti walitti haa qabnu. Isa duubatti handaare fuulduratti haa hafnu. Ankoo caalaa dhiifne Waaqayyo caalaa jennee wal jajjabeessuu qabna. Barreen gaddaas dubbadheera. Warra gowwaa sareen torbaa yoo dutuu tokkoyyuu geessii jedheera. Waldaa baay'isuurra tajaajila baay'isuu wayya. Maaliif namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Kan tajaajilu kaayyoon keenya tokkodha. Sabni kun tokkodha. Qoomni keenya tokkodha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 12:25 irratti maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos? Maatiin magaalli biyyi mootummaan addaan baatu hin baddii jedha. Addaan ba'uun wal qoqqooduun faffaca'uun gatii hin qabu.
qabannaasaa ilaalaniitu galaasaa saamanii harkaa fudhatanii akka hin taane foon lafa jiru allaattiin samii irratti wal nyaataa akkuma jedhame ankocaalaan kocaalaa dhiifne wal utubne waloon taanee saba kana amantaa kana haa cimsinu haa jajjabeessinu anan jedhudha. Akkuma Phaawulos guyyaa guyyaatti kan na dhiphisu waa'ee mana amantaati akkuma jedhe wangeelatti leeyya'u akkuma jedhe wangeelatti leeyya'u hin qabnu harka wal qabannee akka goondaa tajaajilatti haa cimnu. Galatoomaa hedduun isin galateeffadhaa. Ani jechatu na hanqataa dhugaa dubbachuudhaa fi gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waaqayyo gaa gooftaan keenya guyyaa du'aa ka'umsa isaatiin kan nu ga'e guyyaa ifa gara samiitti ol ba'uu isaatiin immoo lakkoofsa osoo nun hir'ifne ittiin nu haa ga'uun jedha. Galatooma. Gooftaan Yesuus du'a mo'ee kabajame gaafa tolba'ee wanjoo garbumaa barbadeesse mo'icha ijoollee isaaf labsee. Faaruudhaan tapha meeshaatiin kan nu tajaajilaa jiru obboleessni keenya Daaqoon Faarfataa Ermiyaas nu gidduutti argama. Gaa akkuma beekamu obboleessni keenya kun dhibee hamaadhaan qabamee mana qorichaa yeroo baay'ee ciisaa ture. Akkasumas immoo amantoonni karaa sooshaal miidiyaa isaaf birmachaa waa'ee isaa dubbachaa turanii har'a immoo fedha Waaqayyoo ta'ee jaalala Waaqayyoo ta'ee obboleessi keenya fayyee nu gidduutti argama. Obboleessa keenya Waaqayyoo baga kanaan si ga'e baga fayyite. Ameen. Egaa kiristaanonni tokkummaadhaanii wal bira dhaabbachuun yeroo rakkinaatti waliif birmachuun kun akkamittiin ilaalte? Ati immoo yeroo dhukkubsattee ciisaa turte sanatti miirri si keessa turee fi har'a immoo fayyitee galataan uummata Waaqayyoo gidduu mana Waaqayyoo keessatti gaafa argamtu ayyaana du'aa ka'umsaas wajjiniin kabajaa jirra. Mee maaltu itti dhaga'ama? Tole jalqaba irratti waan sagantaa kana irratti naaf feertaniif guddaa galatooma. Hunda dura Waaqayyoo isa hunda raawwateef galanni guddaan haa ta'u. Yerichi yeroo salphaan turre kan ani dhukkubsadhe dhukkuba onneedha. Onnee gaafa jedhamu immoo onneemu qorichaan tasgabbaa'ee lafa isaatti deebi'uu danda'u osoo hin taane sarjariin vaalvii lama guutuu qayyaruu yookiin immoo buqqisanii dhaabuu yookiin immoo bakka isaatti suphuudha ture dhukkubni suni. Salphaan turre jechuudha. Jireenyaan lafa sana sarjarii godhanii ba'uun illee rakkisaa ture jechuudha. Garuu hundiyyuu ta'e immoo arjummaa Waaqayyootii fi amantoota obbolaa koo maatii koo kan naaf ta'an amantoonni Ortodoksii biyya keessas biyya alaas jiran hundumtiyyuu birmachuudhaan anarra ga'uu danda'ee jira jechuudha. Kan ammoo gaafa jedhamu qarshii qofaan osoo hin taane sabni kun kan inni na gargaaraa ture kan inni na faana ture kadhannaadhaan jechuudha. Maaliif namoonni baay'een qarshii danuu qabu baay'ee qabu. Waaqayyoon garuu jireenya isaanii keessatti tarii waan hin qabnee fi qarshiin isaanii qofti isaan yoo fayyisu hin argine jechuudha. Kana garuu qarshii qofa osoo hin taane kadhannaa'umtiyyuu keessa galu malee fayyinichi salphaan turre jechuudha. Har'a kan hin dubbachuu fedhu wanta gabaabaadha. Galatuma dhiyeessuu fi ergaa tokko tokko yoon dabarsedha. Dhugaa isaa dubbachuuf akkuma jalqaba jedhe galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u hunda dura itti aansuudhaani TV sagalee dhugaa dabalatee yeroo sanaa kaasee hanga har'aatti illee yaadaan jajjabeessuudhaan haala na bira ture dhiyeenyaan hordofee dabarsuudhaani TV'n sagalee dhugaa galanni guddaan hin malaa fi karaa biraatiin yeroo sanatti uummanni kiristaanaa tokkummaadhaan dhugaa isaa dubbachuudhaaf tajaajilaan hanga yeroo ammaatti tajaajiloonni baay'een dhukkubsataniiru rakkataniiru si'ana wanti narratti mul'ate yeroo wanta addaadha tokkummaan mul'ate. Namni too waliin qoodiin tokkummaadhaan akkatti sooshaal miidiyaa fayyadamuun gaarummaaf akka inni tole si'a kana jechuudha. Obbolaan keenya faarfattuu Mabiraatiin dabalatee magaalaa Amboo fi Finfinnee irratti koreen ijaarame. Sunis maaliif maallaqni gaafatame maallaqa salphaan turre miiliyoona 1.8 jedhamne hericha garuu kan inni fixe miiliyoona 3 ol jechuudha. Erga hanga yaalii xumuratu maaliif sarjariin si'a 3 ol dabalameen irratti godhame waan tureef jechuudha. Na yeroo sana asitti koree ta'uudhaan daanyuunfaa jiru karaa miidiyaatiin obboleetti keenya faarfattuu Mabiraatitti gaafatamaa godina Labaa keenyaa kan ta'an barsiisaa Fiqaaduu, barsiisaa Faasiil, bulchaa mana kiristaanaa Kakuu Araadaa Dubroo Maaramii kan ta'anii Abbaa Zamaariyaam jalqaba irratti hunduma isaanii namootaan yoo maqaa dha'e dhugaa isaa dubbachuudha waruma koree ta'an maqaa dha'uuf malee maqaa dha'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif ebeluu kan hin jedhu qabu guutummaa motor maate waan ta'eef.
namni sooshaal miidiyaa filannoo sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaa fayyadamee waa'ee koo irratti hin hojjenne hin jiru. Biyya keessas ijoolleen biyya ambaas jiran jechuudha. Kan akka warreen amma maqaadhe Finfinnee taa'uudhaan immoo kan akka Barsiisaa Buzaayyoo, Faarfataa Daaqoon Haftaamuu Deebisaa, Faarfataa Boonsaa, Barsiisaa Gammachiis, TV'n Sagalee Dhugaallee hundumti isaanii tokkummaadhaan ta'uudhaan akka dhimma dhuunfaa isaanii ta'etti jechuudha kan isaan hirmaachaa turan. Dabalataanis waan hin jedhee isaan galateeffadhu hin qabu. Warreen amma maqaadhees warreen maqaan dhofnes ijoolleen biyya anbaa jiran danuun isaanii an viidiyoodhaan dubbadheetoo waan tokko qaamaan illee nan argiin viidiyoodhaan too nan haasofsiisiin dhukkubsateera Ermiyaas jedhamullee waan ittiin mirkaneeffatan illee anarraan qabanii dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Sagalee dhukkubsachuu dhaga'uu qofaanii kan isaanii irratti tumsaa turan jechuudha. Kanaaf immoo shoora guddaa obbolaan taphatan Amboo irratti koree ijaaruudhaan Adaamaa irratti kan akka obboleessi keenya Faarfataa Tafarraa fa'aa ta'uudhaan Finfinnee irratti hundumtiyyuu gamtoomee hojii dinqii ta'e hojjetame jechuudha. Namoonni baay'een gaafa dhukkuba akkanaatiin kan akka kalee kan akka onnee sombaan gaafa qabamanii konkolaataa keessa ciisanii karaarra deemamaadha. Qabeenyi isaanii dhumee kan kadhatamu jechuudha. Ani garuu dhugaa isaa dubbachuudhaaf barreeffama tokko baheen barreessine viidiyoo tokko baheen hojjenne tumsuma isin gootaniin hundi baay'een keessan as jirtu hundumti keessan namni kan irratti hin hirmaanne hin jiru godhameeni bakka waan jedhee galateeffadhu hin qabu. Waaqayyoon gaafa samiirraa gadi bu'ee nu fayyisu wanta nuti booda deebisne kaffallu gatii qabuuf miti. Sun maal jedhama gatii deebii hin qabne jennee waamuu dandeenya miti. Akkuma sana har'a oolmaan sabni kun naaf oole. Ormaa obbolaan koo biyya keessas biyya alaas jiran miidiyaa dhuunfaa isaanii fayyadamuudhaan kan hin qabne irraa hir'isanii naaf godhan. Naaf godhuu qofa miti qarshiidhaan yeroo isaanii aarsaa godhanii hojii isaanii dhiisanii toora miidiyaa tiiktookiirraan FB irra taa'uudhaan laayivii galanii barsiisonni baay'een faarfattoonni miidiyaa isaanii fayyadamuudhaan imimmaan isaanii buusanii waaqayyotti bu'aa kadhachaa jechuudha kan isaan turanii. Sanaafan kan hin jedhu gatiin isiniif deebisuu hin qabu. Dhugumatti warreen obbolaan koo biyya alaas jirtan biyya keessaas kana raawwachaa turtanii ani gatiin addatti isiniif deebisuu hin qabu. Kana maal jedheen fudhaa gatii jaalalaa deebii hin qabne jedheen kan hin dubbadhu jechuudha. Akkuma Kiristoosiif gadi bu'ee nu fayyisuusaa waan kaffalluuf hin qabne galata malee isiniinis galata jechuudhaan alatti waan isiniif kaffalu kan biraan qabu galanni koo guddaan isin haa qaqqabu. Warreen mana keessan bantan waaqayyoo mana samii sanatti isiniif qopheesse isiniif haa banu eebbaan jireenya keessan isiniif haa guutu. Obbolaan koo biyya hambaa jirtan waaqayyo nagaan biyya keessanitti isin haa deebisu. Hunduma keessaniif immoo gatii jaalalaa deebii hin qabne narraa qabdu. Amma humna kootii waaqayyoodhaa fi galatan deebisuu hin qabu. Laphee koo suphame sana laafdhee fi bara jireenya koo guutuu isa tajaajila isaaf bitamee jiraachuu nan hawwa. Kanaafis fuuldurattis kadhannaa keessaniin na yaadadha. Kanan jedha kan biraa kan hin jedhu hin qabu. Isiniifis immoo amma humna koo isiniif ajajama. Lafa isin deemii tajaajili jettan hunda tajaajila. Amma waaqayyoo muree nuuf laatetti waliitiin hin turra galanni waaqayyoof haa ta'u. Ijoollee mana kiristaanaa keessaa ol baasuu malee ijoollee ol fayyisuun karaa tol deebisuun kun fayyina olii ta'uun kun aadaa baratamaa hin taane. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti mul'ateera. Namni hundumtuun kan ragaa ba'u mee uummanni kiristaanaa ijoolleen tawaahidoo tajaajiltoonni hawaasni kiristaanaa maal gochuu qaba gara fuulduraatti. Gamtaan kun duulli kun amma fakkeenyaaf rakkoon tokko boru yoo dhufe gamtaan kun duulli kun akkam ta'uu qaba haala kamiin immoo ce'uu qabna waldaan akka waldaatti maal hojjechuu qaba namoonni dhuunfaa achi keessa jiran maal hojjechuu qaba. Tole dhugaasaa dubbachuu fi loomii 50 nama tokkoo fi baadhaa nama 50maaf garuu geexiidha dhamaa mitiire. Akkuma sana amma waa'ee koo kanarratti wanti baay'ee mul'ateera. Akkas ture hanga jedhamutti jechuudha. Akkuma ammaatis dubbatte mana amantaa keenya keessa aadeffannaan akkanaa kun bal'inaan hin jiru ture. Akkuma dubbatame duulee wal baasuun hin salphata. Duulee wal fayyisuun gara qajeelummaatti wal deebisuun garuu badaa hin jiru. Kun dhugumatti baay'ee barbaachisaadha. Kana booddee namoonni baay'ee yeroon hospitaala ciisee jirutti illee dhufanii koreen akkanaa kun illee dhaabachuu qaba. Kana booddee kun fakkeenyummaa guddaa ta'eera. Obbolaan kanarratti akkamittiin akka isaan duulaa turan argameera waan ta'eef fuulduratti illee namni dhukkubsatee qofaaf miti namni baay'ee lafa garaagaraatti gatamee jiru jira jechuudha. Tajaajiltoota qofa illee ton taane uummatuma kiristaanaa keessa illee jechuudha. Waldaaleen akka dhuunfaa isaaniitti gargaarsa godhan hin jiru. Sanarraan iyyuu kan hafe immoo hundumti iyyuu tumsa akkanaatiin mannumti moggaasnumti mana kiristaanaa keenya walooma mitiire. Akkuma walooma ta'e waloomni qaama keenyaanis mul'achuuti qaba. Kan hin jedhu fuulduratti waloomni akkanaa kun itti fufu yoo waaqayyo umurii nuuf laate nutis fuulduratti
kanarratti hojjannaa maaliif kan nuuf godhame nama biraatiifis gochuu hin hawwina waan ta'eef kan nurraa eegamu inni guddaan kana booddeetti namni gaafa rakkate baasanii callisanii ilaaluu irraa maaltu na galchedhanii ilaaluu irraa akka ofii keenyaatti akkuma ammaan irratti goone fuuldurattis taafuuf waloomni keenya tokkummaan keenya tajaajiltoonni ortodoksii naannoo Oromiyaa kan guutummaa biyyattiitti mul'anne si'a kanatti mul'isaniiru kun tokkummaan keenya kun immoo fuuldurattis itti cimee akka inni itti fufu abdiin qaba anis sana keessaa tokko ta'e akka adda dureetti tan deema waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Galata koo inirratu faarsaa filiileedhaan kan guutu oolmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitila gumbiin galata koo inirratu faarsaa filiileedhaan kan guutu oolmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitila. Iddoon kufee kaasee nama na taasisee qabaannaa koo ta'ee ol na ijaajjisee kanaan booda rommoo ani dhaabadheera kirkirri akka hin kufneef jabaatti hirkadheera. Inni booddu dhugeera burqituun gogneerra malkaana obaasee dakoo gooftaan eebbisee gombiin galata koo inirratu faarsaa filiileedhaan kan guutu oolmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitila. Sanyiinni qulqulluun laphee koot faca'ee qoraatti osoo hin ta'in iddoo gaarii bu'ee guddinaa hin dhaabne mudamee karaatti aarsaa dhiyeessaa fi firii afaan kooti inni booddu dhugeera burqituun gogneerra malkaana obaasee dakoo gooftaan eebbisee gombiin galata koo inirratu faarsaa filiileedhaan kan guutu oolmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitila. Manne diinaa digee mirga koo deebisee waan of tuulummaa iddaatti buqqisee gaaddidduu dukkanaa ifasaan balleessee bishaan bara lubbuu koo baasee inni booddu dhugeera
burqituun gognirraa malkaana obaasee dakoo gooftaan eebbisee gombiin galata koo hin irratoo faarsaa fililleedhaan kan guutu olmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitilaa gombiin galata koo hin irratu faarsaa fililleedhaan kan guutu olmaan waaqa kootiin qabu madaalaa galatanii galchaa fi kiitilaa